obviously you've got a perfect example now of Marcus, and the things that he's doing on the football pitch at this moment in time is a real credit to him and the academy for how he's been brought through at such a young age. What he keeps doing here with day in, day out is always inspirational. He keeps wanting to work and strive to be a better player, a better person, so all credit to him. And I think that's important because you grow as a person and then as an individual. Ashama jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haa gochamu. Odeeffannoo keenya ispoortii guyyaa irraan tanaatiin seenaa taphataa beekamaa ijoo Manchester United kan dhiyeenyatti Premier League England keessatti kilabicha lubbuu ichi horaa jiruu fi akka malee mataa kilabichaa ta'uun mul'ataa jiru Mark Rashford isinitti himna. Jireenya daabboo cabaa dhafaan kaayatu dhabuurraa hanga kumaatama sooruutti kan ga'e Mark Rashford eenyu kan jedhamu seenaa jireenya isaa gabaabaa akkanaan gaditti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti nu faana bu'uu hin dagatinaa. Namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in ammoo odeeffannoowwan ispoortii keenya yeroo yeroon isin biraa akka ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasumas like, comment, share godhaa nu gargaaraa jechaa gotoon odeeffannoo kana akkanaan gaditti itti dhiyaadhaa. Ilmi koo Mark Rashford mana naaf bitame. Guyyaa tokko kophaa koo kutaa koo galee keessa taa'eetiin isa dur yaadadhee bo'am. Sababni isaa eessaa akka dhufne yaadadha. Guyyatti daabboo takkitti mana keessaa dhabnee akkasumatti osoo hin nyaatin bulleefaatu jira. Kana dubbachuun hedduu ulfaata. Dhugaa jireenyi keenya akkas ture jechuudhaan haati taphataa beekamaa Manchester United Mark Rashford dubbatti. Haati Mark Rashford aadde Liliyaana Rashford miidiyaa odeeffannoo ispoortii gabaasuuf beekamu Goal jedhamutti ture haala jireenya keessa darban kana kan itti dubbatan. Harmeen Rashford magaalaa Manchester keessatti mindaa xiqqoo argatanii qofaan ijoollee isaanii 5 guddisaa kan turan waggaa ta'u Rashford hiyyummaan ana miidhe daa'ima kan argachuu hin qabu jechuun duula gaggeessaa tureetti. Rashford tapha kubbaa miilaatiin olitti namummaadhaaf dursa kan kennu jireenya ofii keessa darbee daa'imman kaan akka hin mudanneef nama dhamamu hojiin kan agarsiisee fi kubbaa miilaa qofaan osoo hin taane ijoollee beelaan sooruudhaanis chaampiyoonaa kan ta'e taphataan kubbaa miilaa jaalatamaan kun. Taphataa kubbaa miilaa beekamaa barreessaa kitaabotaa fi hojii tola ooltummaatiin nama beekamaa waggaa ta'u daa'imman mana barnootaatti akka nyaata argatan duula gaggeessuudhaan kan beekamu Rashford UK keessatti barattoonni 100,000 tilmaamaman akka gargaaraman godhee jira. Bara kana kilaba isaa Manchester United keessatti galchii 24 ol lakkoofsuun riikardii isaa kan bara 2019-2020 galmeesse kan cabse waggaa ta'u Rashford kitaaba ijoolleen akka ofitti amanamummaa isaanii dabalu godhuu fi akkaan gurgurame You Are a Champion Joos barreessee jira. Rashford carraa abbaa fi haadha isaa waliin guddachuu hin arganne. Haati isaa obbolaa isaa biroo 4 waliin kophaa isaanii isaan guddiste. Odeeffannooleen marsariitii adda addaa irratti argaman akka agarsiisanitti ammoo haati Rashford aadde Meelaanii Maayiraand ijoollee isaanii 5 mindaa xiqqoo argataniin ture kan guddisan. Hojii isaanii kaasharee waggaa ta'u jireenya mo'achuudhaaf bakka adda addaattis hojii dabalataa akka hojjetan odeeffannoon ni argama. Jireenyi magaalaa Manchester keessaa salphaa miti. Ijoollee isaanii guyyatti si'a 3 sooruun hedduu itti ulfaata ture kan jiru waggaa ta'u. Kanaaf Rashford yeroo ijoollee qalleeyyii akka sooramaniif duula gaggeessaa ture. Ofii isaa guyyatti daabboo cabduu xiqqoollee mana dhabaa ture akka yaadatu dubbataa ture. Aadde Meelaaniin miidiyaa BBC Breakfast sagantaa jaamu irratti yaada kenniteen yeroo tokko barbaadeetiin hojii 3 argadhe. Yoon hojii kana hin hojjedhu ta'e waanumaan bilcheessee nyaachisuu hin argannu. Baay'ee ulfaata ture. Al tokko daabboo xiqqoollee mana keessaa yeroo dhabnu ture. Kana dubbachuun nama qaaneessuu mala garuu haala akkasii keessa darbine jechuun dubbatti. Aadde Meelaaniin guyyaa tokko ofii isaanii osoo hin nyaatin oolanii bulanii waan mana keessa jirtu ijoollee isaaniif kennaa akka turan kan dubbatan waggaa ta'u garaa haadhaatii mitiree ofii marrimaan koo guduunfadheen ijoollee koo abdii boruu jireenya isaaniitiif guddisaa tureetti.
Mana keessa guyyaa waan hin jirre ammoo mana hiriyootaa fi mana fira isaanii deemeen ija jabaadhee gaafachuudhaan nyaata argadhee ijoollee kanaaf kennaa ture jechuun dubbatti. Raashfoord daa'ima waggaa afurii ta'eetiin qe'ee maatii isaa keessatti obboloota isaa waliin kubbaa taphachuu kan jalqabe. Inumaatuu araada yookiin haraaraa waan itti ta'eef mooraa keessa illee yoo ta'e mooraan alaas yoo ba'e hojiin isaa kubbaa taphachuu qofa ture. Inumaatuu qe'ee keessatti yeroo taphatu meeshaa mana keessaa cabsee akka malee haadha isaa waan rakkiseef guyyaa guyyaa yeroo hedduu akka itti iyyaa turteetu dhagahama. Haati isaa addee Meelaaniin akka ijoollee kaanii isaaniif meeshaa taphaa ijoollee bituu fi kan hin dandeenye hoggaa ta'u garuu akkasumas ta'e kubbaa isaarraa addaan ba'een beeku jaani. Kubbaa adii kana irratti maqaa isaa barreeffatee waan qabuuf kubbaa Raashfoord jedhamtee akka waamamtu odeeffannoon kan himu hoggaa ta'u isheen michuu isaati. Booda abjuu isaa kan ittiin milkeesse seenaa maatii isaas kan ittiin jijjiire taate. Booda yeroo jabaachaa dhufu ammoo gabbee kubbaa isaa kanaa akka gaariitti samii keessa ol dhiituun baaxii manaa irratti buusee achi yeroo isiin gad deebitee dhuftu ammoo harkaan qabuudhaan taphataa ture. Yeroo kana haati isaa ilaaluun ilma isaanii kana gara giddugala shaakala kubbaa miilaatti bara 1986 hundeeffame tokkotti kan geessan hoggaa ta'u yeroo kana umriin isaa waggaa 5 ture. Raashfoord kubbaa mana irratti dhiitee harkaan qabaa ture saniin dandeettii karra eegaa ta'uu akka qabu argamuun karra eegaa ta'ee kubbaa jalqabe. Karra eegaa Maanchister Yuunaayitid yeroo sanii tiimii Haawdaniin hedduu kan dinqisiifatamaa ture hoggaa ta'u waan gaariin giddugala kana keessatti isa mudate abbaa isa dhalche waliin achitti wal argani. Abbaan isaa achi keessa waan leenjisaniif achitti qofa kan wal argan hoggaa ta'u haadha isaa waliin addaan ba'anii waan turaniif. Haala kanaan kan eegale imala kubbaa miilaa Raashfoord dandeettii isaa fi jaalalli kubbaa miilaaf inni qabu ija ogeessota guddattoota filaniin kilaboota akka Liivarpuul, Maanchister Yuunaayitid fi Maan Siitii gale. Giddugala kana keessa taphattoota akka Jeesii Lingaard, Daanii Weelbeek fi Wees Biraawun fa'aatu ba'e. Hundinuu Maanchister Yuunaayitidiif taphataa kan turan hoggaa ta'u jalqaba torbaan muraasaaf Maanchister Siitii keessatti shaakala hojjete ture. Obbolaan isaa kilaba guddaa galuu qabda jaanii osoo Liivarpuulii fi Everton barbaadanii Maanchister Yuunaayitid akka gale hima. Maarkis gatii geejjibaa waan hin qabneef guyyaa tokko tokko waan ittiin deemu dhabees shaakala irraa hafaa akka ture seenaan isaa ni hima. Haati isaa fi obboleessi isaa hangafaa jabaatanii hojjechuun waan argatan isaaf kafalaa turani. Kunoo innis hin qaaneessineen jireenya maatii isaa guutuu jijjiiruun biyyaaf illee tola oolaa jira. Mana barumsaa itti baratetti barattoota qalleeyyiif nyaata dhiyeessaa kan ture hoggaa ta'u kun maatii isaaf gargaarsa xiqqoo kan ta'e hoggaa ta'u innis gaafa galii guddaa argatu kunoo dabaree isaa ijoolleen mana barumsaatti akka hin beelofneef 100,000 akka sooraman gargaaraa jira. Kilabni Maanchister akka inni barumsa baratuuf carraa kennee fi kunuunsaa ture. Raashfoord barnoota ispoortiitiinis diippiloomaa biyyoolessaa kan qabu hoggaa ta'u Raashfoord yeroo umriin isaa waggaa 14 ta'u qaamni isaa akka malee kan guddate hoggaa ta'u to'annoo isaatii ol dheeratee deemaa ture. Kun qormaata itti ta'us jabaatee jabina qaamaa hojjechuun kubbaadhaaf akka isaaf mijatu godhuutu himama. Akkuma seera laksii Ferguson soorama ba'aniin Deevid Mooyes Raashfoord akka garee olaanoo siiniyer waliin shaakala hojjetuuf carraa kan kennaniif hoggaa ta'u kontiraata haaraa Maanchister waliin mallatteessuun amma of danda'ee maatiis gargaaruu jalqabe. Luwis Van Haal yeroo leenjisaa Maanchister Yuunaayitid ta'an ija isaanii Raashfoorditti kan deebisan hoggaa ta'u yeroo tokko taphattoonni jalqaba hiriiran 13 wal faana kan miidhaman hoggaa ta'u yeroo kana Raashfoord taa'umsa jijjiirraa irratti qabatanii turani. Tapha jalqabaa caamsaa 13 bara 2016 tapha FA Kaappii Weest Haam waliin taphatan irratti hiriiree taphate. Torbaan isaatti taphataa darbii Maanchister Siitii waliin gaggeessan irratti galchii injifannoo lakkoofse. Raashfoord Arsenaalii fi Everton irrattis lakkoofsuun bara 2016 galchii 8 fi kubbaa mijjeessee kenne 2 xumure. Garee biyyoolessa Ingilaandiifis filamuun biyya isaaf taphachaa kan ture hoggaa ta'u imalli haala kanaan jalqabe osoo hin dhaabbatin kubbaa miilaa keessatti maqaa guddaa horataa har'a ga'e. Hawaasa isaa gargaaruun hojii tola ooltummaatiin chaampiyoonaa kanas ga'e hoggaa ta'u amma waggaatti mindaa hanga paawundii miliyoona 10 akka argatu ragaaleen ba'anii agarsiisan.
Maark Raashfoord maatii isaaf mucaa quxisuu waggaa ta'u jireenyaa fi seenaa maatii isaa garuu karaa hedduun jijjiiree jira. Taphataan kubbaa miilaa Maanchestar Yuunaayitid ganna 24 ta'e Raashfoord abbaa isaa obbo Roobert Raashfoord fi haadha isaa aadde Meelaanii Maayandii irraa bara 1997 kibba magaalaa Maanchestaritti dhalatee akka guddate seenaan jireenya isaa kan himu. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya ispoortii tanaaf walitti qabannee dhufnee hanga nama waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa akkasumas like komentii godhaa jechaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa odeeffannoo keenya itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa.